بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته ولطفه تستنزل البركات. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب. إخوة الإسلام والإيمان في كل مكان، ربك يسن الراه جالته ترتيبا ترسيمو جرينيا حياتا مسمر قرتني بريدو رب سنها أجيلشو بكا جرتن هندت أبدينك يا قدان كداك يا ربنا تقبله أرقل في تيسن قمتشو تيسن بشننا قناني كيسن بداسا كيسن warra argee du'aayin isaa qeebalamtee rabbi shakkaru rabbi nu haa godhu. Obboleeyyan imaanaa, guyyaan har'aa guyyaa bareedduu, guyyaan har'aa guyyaa gammachuu, guyyaan har'aa guyyaa haaraya hawaasa keenya bareedaa kanaan darsii bareedduu akkaan ummata islaamaa barbaachiftu wal dhaqqabnee wal qunnamne galanni rabbii guddaa haa ga'u isiniin jedha. Darsiin keenya har'aa ahkaamun wa as'ilatun muhimma tuhimmu almuslimin jedha. Akkaan gaafii barumsa jajjabdu nama an islaama jedhee aakhiraatti achi deemaa jiru, nama an islaama jedhee an muslima jedhee jechuu, islaamni amantiidha, muslimni abbicha, an muslima jedhee nama qabriitti achi deemaa jiru, nama rabbirraa jannata barbaadu, nama rabbirraa araarama barbaadu, bal nama biyya lachuttuu gammachuu barbaaduuf gaafiif deebii akkaan jajjabduuti. waan isin ajaa'iburraa utoo mata duree kiyyatti hin seenne, namni tokko waa barachuurra waa gaafachuutu isaa laafa. Kuni qaa'idaa namni hunditti walii gale, kaayoo namni hunditti walii gale. Akka waa barachuun nama dhibu waa gaafachuun nama dhibu. Garuu lamaan kanarra immoo wani nama dhibu hubachuu irra nama dhiba. Gaafachuu sinuma gaafatama, deebii hubachuun barbaachisa. Qara'uullee namni numa gariin qara'a, laakiin waan qara'an hubachuurrallee waan jabaatu jira laata. Wanni jabaan ni jira. Waan qara'anii gaafatanii baratanii hubatan itti hojjechuu keessatti immoo ikhlaasaan fuula gartee rabbii qulqulluu hojii bareedduudhaan dhihaachuutu tana hundarra jabduudha. Kana hundarra jabduu jaalala rabbii argatanii jannata seenuudha. Hundumaa walitti qabee rabbi isin haa kennu. Allahumma amiin yaa rabbi. Amma anillee musaafira karaa deemaa jira. Insha Allah ta'ala karaa nan deemaa jirullee karaa akka malee rabbi jaallatu, safarri gartee khayriidha, safarri halaalaa, du'aayin isaa mustajaabaa jechuu ergama rabbitu nu dhaame sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf du'aayii gartee yeroo mana jirruuti miti, du'aayii qalbiin onneen rarraatee rabbi ofii waa kajeelaa jirturraa isinii godhame rabbi isin haa milkeessu hawaasa kiyya bareeda. Kanaafu darsiin keenya as'ilatun muhimma fi hayaatil muslim, darsii akkaan barbaachiftu, gaafii akkaan jajjabdu hayaata muslimaa keessatti argamte jiruu namaa qajeelchuu qabdu nuun jedha. Mee kanarraa jalqabaa akkuma rabbiin keenyaayyuu utuu gartanii salaata nun dubbisin, osoo waan soomaa nun dubbisin, utuu waan zakaa nun dubbisin, bal utuu waan xahaaraallee guddisee hin dubbisin, xahaaratal qalbii irraa jalqabee aqiida tawxiida tokkichummaa isaati irraa nuu jalqabe. Akkuma beeytan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam waggaa 23 diinii rabbii barsiisuudhaan halkanii guyyaa cinqamee rakkatee miidhamee ta'abee lubbamee dhibamee muddamee hacuucamee dhiphifamee beela'ee aryatamee rukutamee arrafamee waan hin ta'in hin qabu sallallahu alaihi wasallama fidaahu abii wa ummi. Akkasi cinqaman maaliifi cinqiin kun hundi isaanoo ergama rabbiiti. Yoo mana ta'anii harka ol qabanii rabbiin kadhatanuu usoon miidhamin usoon rakkatin rabbini taqabbalaafi maaltu isaan cinqee kana hundaan isaan ga'ee ilkaan isaanii kabajamtuun cabdee uffanni isaanii irraa fudhatamee argitanii jismiin isaanii luqqahee mataan isaanii buruqee maaltu kana hunda isaan miidhe jennaan diiniin waa hundaa oli, aqiidaan sana cufaa oli. Tawxiidni rabbi waan lallaaftutti argamuus miti, waan akka laaftuutti illee kajeelamus miti. Barachuuf hubachuudhaan jala deemuudhaan
muslimni hayaata ofii qajeelfatee itti gammaduu qaba fi dunyaa wal aakhirah akkasi jechu kanaaf guddina rabbii beekuun akkasuma aqiidaa hubachuun tawhiida kana qajeelfachuun ibaada amma lakkoofne hunda dura tarkaanfata waan ta'eef yaa hawaasa kiyya bareeda yaa ummata nu jaallatu yaa ummata isin jaallannu walitti qabee rabbi nu haa jaallatu dhaamsi kiyyaaf amaanaan kiyya amaanaa tawhiida amaanaa aqiidaa tolfachuu amaanaa qalbii keenya rabbi hubachuu amaanaa waan rabbi jaallatu malee waan rabbiin itti nu ajaje malee karaa rabbiin fedhu malee karaa nafsiyyaa karaa shayxaanaa karaa faashinaa karaa gartanii hawaa nafsiitiif duniyaa akka nun dagne amaanaa isinitti haa taatu jedha amaanaan isin biratti hin baddu abdiin qaba kanaafuu darsii keenyatti deebina aqiidaadha eega jenne tawhiida eega jenne mee eessaa jalqabnaa eessaayi tawhiida barannaa eessarraayi gartanii qalbii keenya xaharannee shirkiirraa bid'aarraa kufriirraa sihriirraa sobarraa zulmiirraa badii hundarraa akkamitti qalbii keenya qulqulleeffanna mee tawhiida yoo jalqabne eessaa tawhiida keenya fudhannaa namni tawhiiduma kanaahu haqiiqaa isaa hubachuu fi eessarraa waa barachuu qabaa jedha gaafiin keenya dura min ayna ya'khudhu almuslimu aqiidata eessarraa aqiidaa kee fudhatta yaa gurbaa islaamaa yaa intala mu'mina ya'khudhuhaa min kitaabillaah kitaaba rabbiirraa fudhachuu qabda isiirraa rabbiin rasuula ofii barsiise waan ta'eef akkasuma gartanii وصحيح السنة النبوية سنة رسول ربي عليه الصلاة والسلام بدأ سغرتني ربي إساني دبلي قرآن كنفي كهي أكو مسان حديث بريدة كيست دبتا أوتيت القرآن ومثله معه ربي قرآن ناكني هم بينامي قرآن لفظي كتاب الرتاو كان بيتشامتي دستور ربي توساتين بيكوتو قرآن بيكو جدما قرآن نمني بيكو كإتي أمني في كإتي أمنين اللي قرآن جديني واما كبيكو في كقرأي في كنقرأين اللي همتا الرواني دبسا مالين نما إسلاما تهين كقرآن قرأون أرقيفان سنين جدي بيكا بران قرآن الروانا كانت جدي قرآن قرتي قل والله دوفا نما نوقرأ وجر قرآن جدشون دستورة كان كجرينياتي سيرة كان كجرينياتي كجريني كأراتي في قيابوري اتسيتولو بربادمو كنافو قرآن الرافد الناك إذا كين سنة رسولا ربي قرآن دستورة كان جعل بريدو أكنا بريدو ناكنت إيغسي أما اللي بر كتاب سنة جدمو اتدبالي ناكني مالي في جنان سبحان الله إجلماني جتشو دندسة وقبابات إجلمان أما يوتوكو قبدي في يولمان لالتي أكتوكم بريدو أكتوكو وانهبتو كناف ربين كيني سبحانه وتعالى yoo gartanii quraanaa fadiisni walii maali jechuu barbaanne akka addan baafne jechuu warra adda baasu jira zamana kana irraa hubachuu qabdaniifan isiniin jedha warri gartanii quraanaa ni qabnaa maalitti goona hadiisni gariin da'iifaayyuu jedhee jidu akka malee salphatanii jira waan ta'eef gabaabsee yoo isinii kenne quraana jechuun dustuura rabbii tahe salaata zuhuriitti nu ajaje laakiin rakaa mana salaataa nuun hin jenne agartee ruku'a keessatti sujuuda keessatti akkana qara'anuun hin jenne xahaaraadhaa fi waan agartanii barbaachisu kan nu barsiise kan rakaa isaa nu barsiise agartanii sunnaa rasuula rabbiiti zakaanis akkasuma soomnis akkasuma akka gaarii gadi buutee bilchinaan hubachuuf sunnaa rasuula rabbii malee fahamuu hin dandeessu qur'aana rabbii kanaaf kitaaba rabbiitii fi sunnaa rasuularraa aqiidaa keenya fudhannaa alladhii laa yantiqu anil hawaa كربين قرتني فارسي قرآن كيست برفدي وفير ران دبتن ويرقمان ربي مال ملي إن هو إلا وحي يوحى وانا قرتي إرقات ترقات وحي أنا قرتي اتكنت رامسك يا أمتها ناقه جد ملي فدي سار رافودين دبتو رسول ربي عليه الصلاة والسلام شريع ربي لفدي موتو إساني جتشو دلنو سكنا ماوتو مدلننو لكن شريع ربي ملي وان شريعة ربي تجج مالهن دبتنس نجتنس الله أكبر أتسكنا تودافقا قرآن ربي تيفي سنة رسوله بته عقيداك أتشر فرجوك أبدا وذلك وفق فهم الصحابة والصلف الصالح أك رسول ربي صحابة تبرسيسني صحابان إيرادو برتوتان شريعة ربي فهما سنتي فرجوك أبدا عقيدان كانك كتاب ربي تيف سنة رسول الله فرتما كان كيست أك إسان فهما سنتي فهموك أبدا namuma quraanaa fadiisarra aqiidaa ofii fudhataa dhaqee akka sahaabaan fahamte dhiisee akka biraatti fassarate jira beekadhu jechuutu jala jira dubbii kana jala kanaa jecha
yoo gartanii jechi tokko quraanaa fi hadiisa irraa si dhufe jecha sahaabotaatii fi takkii rasuuli rabbii fassaranii takkii sahaabaan rasuulaatu rasuula irraa fudhatanii tafsiila isaa adda baasanii sii himan tahuu qabaa jechuu agarsiisa. kanaaf lammaffaani idha ikhtalafnaa فإلى أي شيء نرجع ونحتكم yoo gartanii waan tokko keessatti wal khilaafne jedha gaafii lammata mee maaltu murtii furmaatanuu taha garamitti deebi'uu qabnaa jedha. narjicu ila sharci ilhaniif gara shari'aa gartee qajeelaatti deebina walxukma fi dhaalika akkasuma gartanii wanni murtii ta'ee achi keessatti addanuu baasu kitaabullaahi wa sunnati rasuulihi qur'aana rabbiitii fi sunnaa rasuulaati. kanaaf rabbiin keenya qur'aana keessatti maalluun jedhe بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم يو ونتوكو ولسن مرسي ولسن أبسي سجى ربين كين في شيء وما فدك يستوها تو فردوه ديبسا إلى الله قم ربي قم قرآن جتشو أكسو مغرتني والرسول قم كتاب سنة رسولا ديبساتي ربي في رسول مال جدا وايد بيك نجدا أولان ولولو ملا أبا فاطمة أبا مناتي منا ولولو ملا أبا فيلمي والدبو ملا نقدر رتي تاو دينيدي دلدل رتي تاو ملا أكسو مغرتني وان أدداتي في ديمسا أددا كيستي تاوني ملا كتابني ربي تيف سنة الرسولة أكو مجل قبا درات سينجن سير بولچين سكيتيتي دستور ربي سينجالته وفين جالت وفرت وجل ديمي أتشت ديبي فتو سينجل. ولذلك قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كناف رسول لك عليه الصلاة والسلام نودبتني مال جدا تركت فيكم أمريني أمري لمن سني ديسي ديمي يو نبي محمد أرقو دبدن اللي يو هريسا أرقچو دبدن اللي ولما كغرتني يو إسا قبتن اتي ملكوفتن إسا نسني كنجي أرقتني ما إن تمسكتم بهما يو غرتني إسا جبيستني قبتن إن هلاكم تنوجي أغرتي بلا في الدنيا ولا في الآخرة جتشو كنافو غرتي كتاب الله وسنة رسوله كتاب ربي تيفي سنة نبي محمد بيكدو وجا غافي لمتا غافي صدفا كسما وانا جايباتي غافي اجايبات اسديما جرا اكا غاري غور قلبيتين ربي ور فدتيتي ملكاونو ها غدو جنة غافي نغرتني ججبدو كيسا توكو امس كصدفا جچو من هم الفرقة الناجية وري غرتني فرقان ناجية يوكي جمعان ملكوفتون جدي جمعان ملكوفت egaa jama'aan hedduudha duniyaa keessa atuu waa hedduu argaa oolta atuu waa hedduu dhagahaa oolta waan ta'eef jama'aa hedduutu jira. jama'aa anakkana ofiin jedhaa oolu jira. jama'aa kana hunda keessaa mee jama'aan milkooftee bakka guyyaa qiyaamaa milkii isii qur'aaniniif hadiifni dubbate ka rabbiif rasuulli ragaa bahaniif isaan sun eenyu min sunnatillaa wanni beekuu qabdan bakka kanatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kaayoo inni kaaye keessa jechu namni kun hundi akka gartanii waliigalatti jannata seenuu hin danda'amne murtiin rabbii dabarsee jira jechu maal beeke rabbiin durattuu jechuudha inni dura bu'ee waa beeka akka gartanii namni kun insiif jinnii ta'ee agartanii amri rabbii jalan deemne rabbi beeynaan ibiddaaf jannanni qophaahuu dandahe jechuudha. kanaaf mee gartanii namni adda bahaa wal khilaafa jama'aan kun karaan dhugaa kooti jedha kunis karaan dhugaa kooti jedha mee jama'aa kamtu jama'aa dhugaa milkii ka rabbiif rasuulli ragaa bahaniif ka fi dunyaa wal aakhiraa milkaa'uu malee salphanne ka ol deemuu malee gadin buune jama'aa kamii gaafii jedhuuf mee insha allahu ta'ala boqonnaa bareedduu kana booda walitti deebi'uudhaan walii ibsina jama'aa milkoofte sana rabbi nu haa godhu aamiin allahumma aamiin. والسلام عليكم ورحمة الله.